لا تستسلم، فالبدايات الصعبة تصنع النهايات العظيمة. كل طريق عظيم بدأ بخطوة مليئة بالتحديات. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني خبجمتو تفجالتمتو تبولي ونيفي وبوليتي وانتيا baga rabbi sa'aatii kanaan isin ga'ee isiniin jedha. Akkasuma baga rabbi guyyaa jummaatiin illee isin ga'e. Maashaallah tabaaraka rahmaan gaabboleen kiyya. Ani wallahi yeroon hin dubbadhu jechuudha asirratti obboleeyyan gaggaarii qabawoon hin jedhu hin somne koomentii keessanii yoo ilaalu qalbiin tiyyaraa hana argatti. Jazaakumullahu wanni khayral jazaa isiniin jedha. Hayyee wanni isinaan jettan hunduun jirti isiniin jecha asumaan obboleetti tiyya takka tumaazarii tantee gammachiisinaan jette gammachuun tantee wal faana hayaatuun siin jedha. Egaa foon kana guyyaa jummaa naannoo keenyatti jechuudha safara boolloo kanatti guyyaa jummaa qalanii namni bakka guyyaa jummaa fudhatee ittiin fataa jedha. Kanoo isiniin jedhu gabarra hin jiru jechuu miti. Isaan jechuudha warroonni kun warra beeynu jechuudha. Sheeka wayiiti guyyaa kana ni qalan jechuudha. Namni barate akkasumatti fudhata. Anillee amma osoo guyyaa jummaa yooniin keessummaa natti dhufte dasna jedha. Maaliif dhaqee achii fuudha ofii kiyyallee achii hin fudhadha yeroo natti toletti jechuudha. Yeroo hunda hin tola jechuu miti. Foon kun ruubidha ammallee baay'ee fooyya'insa qaba jechuudha wanni irratti kiiloo irratti. Anam obboleettiin xiyyaatuun tiyya gammachiisu naan jette ruuza kana listii kanatti godhee hojjedhe. Akkasumallee jechuudha. Shunkurtillee asitti cidhe qopheessa jiraan akkuma isiniin jedhe naa waraabii naan jette warabbal kaaba naa waraabii naan jette akkasumatti waraabeetiin hin jira. Foonillee bitee jira habibata galbii rabbiin jechuudha warroota haadha teessan bira tartanii haadha namaa gammachiiftan gammachuun teessan fiixa haa baatu wal faana haa yaatu shunkurtii jedhe asitti immoo dhiqatuufin maxlayaa kanatti naqe jechuudha. Asumaan isin fayyaddi waan xiqqoo fakkaatti malee maxlayoonni wantoonni akkanaa kunniin jechuudha. Isin fayyadanii bishaan qabatee distitti hin jigu jechuudha as keessaniin bishaan keessaa xallalama. Annaa akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warroonni haadha teessan bira tartanii haadha namaa gammachiiftan rabbiin isin haa gammachiisu akkasuma jechuudha haadha teessan gammachiisu rabbi isin haa laaffisu. Warroonni haadha hin qabne immoo haadha teessan rabbiin firdawsil aalaa keessatti walitti isin haa qabu. Abshiruu isiniin jedha obboleeyyan kiyya abshiruu namni madaa dhabe hin jiru. Osoo gaafatanii inni tokko haadha dhabaa inni tokko abbaa dhabaa bakka inni tokko obboleessa jaalatu obboleetti jaalatu dhaba foon kana haala kanaan cire akkasumallee obboleeyyan kiyya warra isinitti himuun danda'a warroonni as keessa jirtan jechuudha yookaan warroonni maatii boolloo tanaa qabdan adaamaa tana keessatti jechuudha shakkii takkaan malee maatii keessanillee sapiraayisii godhuu dandeettanii madabni guddaadha madabni gimmaashnillee bareeda ruubilleen bakka. Aga umno isaatiin namni tattaafataa mire madabni 4,000 ila haga 5,000 fakkaate. Gimmaash ammoo achirraa irreeggatu ruubillee achirraa irreeggatu hin dandeettanii. Asitti hojjetu ture biddirratti hojjedhe. Ufaa qaba sagalee addaan kute jechuudha. Guyyaan kun jummaadha yeroo ani jechuudha. Wallahi foon kana bitee as deebi'ee akkas jedhee jedhu obboleeyyan tiyyallee dhufa jirra naan jedhan biyyarraa obboleessi kiyya hangafaatii fi inni maatii fi hojii jechuudha. Maatii fi hojii ijoollee fi hojii dhufaara naan jedhan baay'ee natti tola maaliifuu lama deebi'ee achitti hin bitu kaza bakka kanuma akkam walirra naa oole jedheetiin hin gammade jechuudha. Maaliif firri keessan gaafa isinitti dhufu osoo waan gaarii tokkotti kennitanii qalbiin teessarraa isin argattiimi. Asumaan obboleettii tiyyatiyyuu fi obboleessa kiyya mu'aas qalbiin teessarraa haa argattu. جزاكم الله واني خير الجزاء سنين جرا والله باية تكجلته ما يسان فاجر رجلنا كراكت تجاريو سنو يجتو روبين جننا نجد أن روبي أرسي تدفيق قبسة جتو أما كران أسبال تدركيك أتجهنيمي كسل الرتين الجد وكسم قراوية إله تناجت ربليان كي أسمان تنا مرة تجتاجروهن ورين كم نبي ترى باية سنفيد في النت رتكاتو تاني رتلين ما مرقد حتى وري كوشينا ربليان كي يبيك جريني nama hundaaf tartiiba hin godhattu akka jireenya achiisanitti illee jechuudha namaan taatu hin ifaaf akkana jira maskootii isinitti agarsiisu maskootii irraan ol ifaa jira akkana jira malee baay'ee diimaa bareedaadha amma kun shunkurtimaa fi timaantimiidha barbaree seensisee jira ani immoo obboleeyyan kiyya akkuma isiniin jedhe akkaataa itti foon dalagan isin barsiisaa hin jiru haguma uuma daddalage isin agarsiisaa jira malee
warroonni haga kiyya qabdanis warroonni na darammoo yaa qabdanis hin jirtani watarii namni narraa baratu sin dhabamu ayoo akkana sinin jedhu ani beeytudhan jedhu beeka rabbal alamin an ilmi namallee walirra beeka wallahi ilmi namallee walirra beeka ibidda jala qannasee kunoo kaan daaritti irraa siisee haala kanaan akka sugoon kiyya naa bilchaatu godhe jechuudha amma immoo foon seensisee sinin jedha obboleeyyan kiyya distiin tun guddoo achi fixxilleemi garuu xib godhee tumaaniin naa guute jechuudha maashaallah keessumoota baay'ee tokkotu ani kaakana sagalee irratti dhaa jira keessumoota baay'ee tokkotu itti fayyadame namni kenna immoo viidiyoo waraabuu jaallatu ummaati jaayyuu miisi waraabuu jennaan baay'ee natti hin tolu naan jedhan kazaani bakka isiniin cunqu jedha dhiisee akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya osoo asbaanii na wajjin haasanii baay'ee dasna jedha maaliif akka ta'e hin beeku hin fedhan wallahi hin fedhani namni hundi hin fedhu ijoollee ammaa tanniin taate malee jechuudha akkasii haala kanaan hojjetaa jira sille atillee asumaan laalinaa gammadis hin jedha ka obboleetii tiyya gammachuun ta'e wal faana hayaatu ilmaa ilmiin diinii dinagdee rabbi si haa gammachiisu sin jedha tiyyoo tiyya obboleetti daangaa walitti hin qabne hatta biyyaanillee walitti hin dhiyaanne tadiiniin islaamaa walitti nu dhiheessite obboleeyyan waliin dhalatan caalaa waliif garaa nu laaffifte jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa gumaasii waraabee harka yeroo sanatti jechuudha silkiin irratti dhaabbatte ifaan qabdu ifaan hin jirtu akkasuma laalaan isiniin jedha dhugaa namni baay'een dhufee jennaan illee anillee nirrifadhee garagara na fiffiiguun ammuma tana taate dhuguma wallaahi hin sobne jechuudha nama baay'ee wajjin dhufanii innaa akkasii isiniin jedha wanti dhufaniif immoo abiraatti fi miti obboleeyyan kiyya akkuma ummaatiyyaa jechuudha an duratti baay'ee maatiin kiyyaa miti isinii warri yuutuub irraan na beektan qalbii naa cabdan jechuudha. Ana daya rasi akkasitti manni diigame ana qofarraan diigamne wanti ana adda godhu taate wantoota bakka ndaawudha akkasuma mallee maashaallah alhamdulillah kan argadhe lakkuudha san irratti bakka hedduu rifatan sila warri baadiyaa jechuudha la hawla wala quwwata illa billah kana qabattee isa dhayxii akkam taati jedhanii rifatanii gaafammoo ani alhamdulillah hagana bakkee qubadhu argadhe sila namni na beeku hundi dhufee laala ture jechuudha. Na akkasitti alhamdulillah kanuma dhufe keessa jiranii kan dhufe illee baay'eedha. Osoo niin jechuudhaan illee bakka isaan illee fataa jedhanii na waraabamanii maal jedhanii dasna jedha garuu mootiyyuu anillee yeroo sanitti waa'ee saniitiyyuu quba hin qabu erga biyyan deemini anillee amma waggaaf deema jechuudha. Erga deen deemne inna kanaaf yeroo eegaa ulfaanii wanna cadhallee hin deemne jechuudha bakka ture jira isuma dhugaa. Maaliif fagoodha waan ta'eef kennafaa jechuudha baadiyaa qeeteena makiina irrallee bu'anii lukaan deemuun natti ulfaata waan ta'eef hin deemne jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa kanaaf hagumaanii waraabesan inshaallah laayikii sheer akkasuma warri maatiin ta'in illee maatiin haa ta'an isinii jedha obboleeyyan kiyyaa naanillee jajjabeessaa eega rabbii kennatti waluma qabnan isiniin jedha. Rabbiin kiyya isin haa jabeessu baarakallahu fiikum. Obboleeyyan kiyya viidiyoo kana jechuudha xumura irratti dhiheessee jira. Viidiyoon ani guyyaa har'aatiif qabadhe kana fakkaata. Aga viidiyoo biraati walitti deebinutti ka rabbii keessa naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya maal dagattee deebitan jedhi nama xiqqishuu dagadde warroonni meeshaa ajajatu barbaadan meeshaa ramadaana illee tahee jechuudha meeshaa mana keessaa firaasha rabiyaa majlisii wantoota garaagara lakkoofsi kiyya duwwaa 964 argatu dandeettanii akka immoo karaa kanaan illee inshaallah na gargaartan abdii qaba hanqina kiyyallee natti himtanii dogongora kiyyallee na sirreeffachiiftanii waliin akka itti fufnu abdii qaban isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaaf wallaahi waan amma hojjedheef waan dubbadhe keessa dogongorri yoo jiraate dhiifama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي جراتنا يا دندو إني همي سجال لا سرنجو إني